kabajamo obbo Junaydii Saaddoo baay'ee galatoomfannaa itti aansuudhaanis haasaa baay'ee gabaabaa kan nu taasisan pireezidaantii duraanii naannoo Oromiyaa fi ministeera ittisaa Itoophiyaa kan ta'an kabajamo obbo Lammaa Magarsaa gidduu keenyatti argamu meesaa waan jedhan laata. Ulfaadha tergaltan maatii obbo Kabir Hussein jajjabina hunduma keenyaaf akkanuu kennuun hawwa. Egaa har'a hundoo ka dubbat Kabir Hussein namni muraasti qofa namni xinnaan namni guddaan dargaggeessi jaartiin nama beeku Kabir Hussein abbaa keenya Kabir Hussein hiriyyaa keenya hunda keenyatti nama dhihoo jiru an nama dhiheenyatti illee beeku Kabir Hussein wallaalummaarraa daldalummaarraa ka'ee sadarkaa kanarra nama daldalummaadhaan sadarkaa kana ga'e qofa otoo hin ta'in ani karaa biraan beeka Kabir Hussein nama bu'aaf jedhee hojjeta otoo hin ta'in yeroo hunda guyyaan gaafa baree kaasee hamma gaafa lubbuun isaa dabartutti nama Oromoof quuqamu nama sabaaf quuqamu nama gootummaa qabu nama lafee qabu nama amanamaa akkasiiti Kabir Hussein. Oromoof jedhee qabeenya isaatti dhabee jira ani ragaadha nan beeka. Oromoof jedhee humna isaa ta'u qusatiin halkanii guyyaa gootummaadhaan nama waa baay'ee waa guddaa dalageera nama guddaa nama cimaa akkasiiti. Maatii isaa qofa otoo hin ta'in gosa isaa qofa otoo hin ta'in har'a Kabir Husseiniin Oromoon nama jabaa dhabde. Haa ta'u garuu umurii Rabbiin namaa kenne qabeenya miti gosa miti fira miti humna keenyaa ol etuu dhabuu baanne Kabir Hussein nutti tola. Haa ta'u garuu dhaloonni har'a Kabir Hussein irraa waa baay'ee baran. Kabir Hussein qabeenya guddaatu qabu guyyaa tokko isaa bashannanu argeen beekuun isaa boqotu argeen beekuun yeroo hundatuu aaruu etuu gubatu etuu fiiguu isin warra mootummaadha jedhee nu sodaateen beeku kanan godhiinaa kana hojjedhaa jedhee nama ija jabinaan namatti dubbatu nama sirreessu Kabir Hussein. Kanaaf dhugumaan nama dhalatee nyaatee du'e miti Kabir Hussein maatii isaaf gosa isaaf saba Oromoodhaaf waa guddaa hojjete nama du'e nama boqote. Kanaafuu isarraa waa guddaa baranna utuu dhabuu baanne nutti tola. Oromoon nama jabaa nama cimaa dhabdeen gaddina ammas Rabbiin umurii isaanii akka inni numaaru nawwaa fayyaa ta'a. Kabajamoo obbo Lammaa Magarsaa ulfaadhaa galatoomaa itti aansuudhaan kan haasaa gabaabaa nu taasisan obbo Leencoo Baatiiti. Kabajamoo obbo Leencoo Baatii gorsaa ministeera muummeeti waan gabaabaa daqiiqaa lamaan nu jedhu iddoo isaa jiranitti maayikii biraan naa ga'a. Gaddi kun gadda hunda keenyaati. Nu hunda dhukkubee biraan naa ga'a ulfaadhaa. Galatooma dhuma gabaabduu jedha. Obbo Kabir Hussein akkuma jaallan na fuuldura jedhan hedduu nama sabboonaadha. Warra biyya keessa jiran wajjin qabsaa'aa turanii nu warra ala turan turre yeroo hojiidhaaf ala deeman Chaayinaa deeman Dubaay deeman xayyaara irraa bu'anii osoo bakka hoteelaan gahin ijoollee maaliif jirtan qabsoon maaliif jirti jedhanii halkanii guyyaa injifannoo uummata keenyaatiif hedduu nama xaaraa turanii 91 mootummaa ce'umsaa keessatti qoodni isaanii hedduu akka ta'e ni beektu. Ijoollee qabsoo keessa turan
madaan daggala baadiyyaa magaalaa dhufan hunda bara dheeraadhaaf akka gargaaraa turan ni beektu jechuudha. Nama jabaadhaan anaaf ammoo nama addaati. Ijoollee biyya alaatti guddisee ati manaa kiyyaa nama Booranaati. Ijoolleen isa guduruu qabdu. Guduruu waggaa 8 irraa buusanii biyya kana dhufuu hin danda'u. Maqaa kiyya waan qabaniif haadha manaa kiyya karaa shaggariitiin ergee ijoollee karaa Naaroobiitiin seensisee obbo Kabiir Hussein obbo Kaamiliif addeen ta'e nama kiyyaan ijoollee kiyya naadhossanii ji'a tokkotti biyya abbaa ofiititti akka guduruu buusan riskii ammasii fudhatanii nama hojjetanii gosaatii nama dhugaatii Rabbi isaaniif araaramu. Obbo Leencoo Baatii Mannaa itti aansuudhaan amma immoo miseensa KFO kan ta'e kabajamoo obbo Jawaar Mohammed haasaa gotaarsa. Kabajamaa obbo Shimallis Abdiisaa pirezidantii Oromiyaa. Magarsaa Ministeera Ittisa Biyyaa kabajamoo obbo Abbaa Duulaa pirezidantii duraanii fi miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa maatii firaartan